ባንተነው የኔ ጌታ እረፍቴ ባንተነው የኔ ጌታ አልከለከል ምስጋና አልከለከል ውዳሴ ላንተ ውለታ ጨለማዬ ባንተ በራልኝ ከሰው ትከሻ ወረድኩኝ የምመራበት ዱላዬ ባንተ ተጥሏል ጌታዬ አሁን በግላጭ አያለው ሙሉ ሰው ባንተ ሆኛለው ከናፍ አኒ ዋቅ አንማ ዋቀዮን ታውን ፍለዴራ ፊኪ ቀጅለና ደብስ ማልቶ ወቀስ ጎዴት ያፋን ከሳልፈዱ አኒ ዋቀዮራ ከነደለዴ አኒ ዋቅ መቃባ ከነልማ ከነፍሮ ኩልኩሉ ዋቀ ተቆጥን ያመና አሜን ከበጀምቶታ ፊ ጃለተምቶ ተቆጥቶታ ቻይና ሊደንጋልቡ ለፋበከ ጅፍተን ተነገኙ ዋቀ ሲኒፋ ባየተከም ጅርቱ ገለኒ ፍልፍል ዋቀ ይወጣፋቱ አንነጋግሮት ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ጆሮ ተኮ ጋራ ደብረ ዘይት ይወኪንሞ ቱሉ ኤጀርሳ ጉባታ የሶጅሩ በርቶን ንሳገረ ሳት ዱፈኒ ጋፍ የከነደብሰ ጋፈተን ዮምታ ምልክኒ ዱፋቲ ኬቲ በረዱማ ማሌዳ ኑቲ ብጀዳኒ ይሰጋፈተኒዳ እንስ ዴቢሴ ኤኙሌ አከሲን እንደጎርሲስኔ ኦፌገዳ መቃኮቲን አኒ መሲዳ አኒ ክርስቶስ ጀቻ ኒዱፉ ራጀኒ ሶብዱም ባየኒስ ኒካኡ ኩንሞ መለቶ ዮኪን ምልክታ በረዱማቲ ኢሳኒ ጀደ ኤጋቲ ማሬ አኩማ ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ በርቶ ተሳቲሜ ከነን ዱበቴ ኢኖሌቲ ክኑ ሐረስ ኢትዮጵያ ከሰት ነምትጭ ተኮ አኒ ዋቃ አኒ ክርስቶስ ይዳ አኒ መሲዳ ኦፊን ጀቻ ከንጅሩ ኢትዮጵያ ከሰት ሙለቴቱ ዝራ ያድኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ያደኮቲ ከናፍ አኒ ዋቅ ልቡ ቀባ ቃማ ከነኬሰን ጅራድ ወንተነማ አጃይብሲሲውን ቀባ ጀልቀ በስለ ወንጌል ማቴዎስ በቁና ደግደሚያ ፍረረት ያኩማ ዱብስኔ ኩመላለ ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ መቃኪያን አን ክርስቶስ አን ዋቀው ፊንጀቻ ከንፋን ነይጅሩ ጅዴ ዋንዱበቴ ፌጋ በርዱማ ገሄራ ጀቹዳ ከናፉ ነምኒ ኩማልጀቻ ጅራ አን ክርስቶስ ዳ አን ዋቀው ፊንጀቻ ጅረ ጀቹዳ በርኖታ ሳኬሰት ኤርጋሌን እንዲደበርሳ ጅሩ ማል ፈካታ ከንጀዱሞ ወሉማን ሐላሉኔ ዋቀዮ akka bifa fakkaatti isaatti nama uume waaqayyo gaariidha namni garuu hammeenya filate inni seexana anima waaqayyoon ta'uun filadheera kan kee maal laata waaqa ta'uun filadhee jedhe filannoodhaan waaqa ta'uun ni danda'ama kan jedhu hundumti keessan sammuu keessan keessatti yaada diinni keenya daabloos hojii gaariidhaaf akka inni waaqayyoon galateeffatuuf akkanni waaqayyoof bitamee jiraatuuf waaqayyo erga isa uume booda filannoo isaa kana jijjiire waaqa ta'uu filate erga waaqa ta'uu filate booda waaqayyo aangoof kennaa isaa kenne isarraa fuudhee gara dacheetti gara lafaatti gad darbate aangoo ofii dhabe kennaa ofii dhabe sana immoo bakka isaa kan bu'an dhalli namaa addaamii fi iwaan argachuudhaaf gaafa ka'an waaqayyo maali sin dhoowwe jedhee iccitii isaanii erga baasisee booda isabalas yoo nyaattan waaqa taatu isaaniin jedhee waaqummaa argachuu miti mucummaan isaanii akka irraa mulqamu godhe har'as diinni yeroo sadaffaadhaaf deebi'ee addunyaa irratti bara dhumaa kanatti ani waaqa dhaanuun jechaa jira eenyu diinni keenya daablos eenyu keessa bulee nama keessa bulee waaqayyo irraa kan dhalate waaqayyodha Okay, ati umadama umam. Ani waaqayyo irraa kanan dhaladhe ani waaqa. Fikii qajilana debis maltu waqas godheeti afaan keessa alfadhu. Ani waaqayyo irraa kanan dhaladhe ani waaqa.
Gaafii kee qajeelina deebisa. Maaltu waaqa si godhe waaqa miti ati tasuma ilaala waan Ani waaqayyo irraa kanan dhaladhe ani waaqa. afaan keetitti gaane maaltu waaqa si godhe mee wanta ati waaqa taateen himi. waaqayyo irraa kanan dhaladhe ani waaqa. Waaqa isa kamirraa dhalate? Waaqa isa kamtu isa dhalche? Kanaaf gochi amma raawwatamaa jiru kun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sila kan dubbate raawwachuun dirqama waan ta'eef akka bitaa isinitti hin galle ajaa'iba addaati jettanii yaadina. Ajaa'ibas miti, raajis miti, waan ajaa'ibisaa dinqiis miti. Waan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbatetu raawwachaa jira. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 11 irratti raajonni sobduun baay'ee ni ka'u, namoota baay'ees ni wallaalchisu. Kunoo wallaalchisuudhaaf kan isaan jiran. Dhaloonni immoo isaan duukaa bu'aa jira. Maal gootu mana isaati? Ilaa obboleessa koo, ilaa obboleettii koo. Wanti gochuus sirra jiraatu yoo jiraate nama kanaan mormitee nama kanatti haasooftee furmaannati fidduu jiru. Inumaatu hojii diinummaa isaa addunyaa kanarratti akka babal'atu yoo taasiste malee foloo gootee fi laayikii kennitee fi gaafii gaafatte yaada isaa addunyaa irratti akka bal'atu yoo goote malee wanti ati salphistu hin jiru. Kanaafuu of eeggannoo godhi. Kun ergamsa diinaan warra dhufan bara dhumaatti ni ka'u jedhamee isa dubbatametu ta'aa jira waan ta'eef oolmaa kee, dubbii kee, yaada kee sirreeffadhu. Warra akkanaarraa of eegi. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 23 irratti eegaa Masiin Kiristoos as jira gaafa isiniin jedhan hin amaninaa hin jedhan. Maarree ani Kiristoosidha, ani waaqadha, asan jira jedhanii warri dhufan ni jiru. Mee maal jettanii amanture? Akka isa amantan immoo inni ni barbaada. Atamma aanaan utuu hin taane sagalee waaqee mormaa jirta jechuudha. Kanaaf Tasuma sagalee waaqayyoo takkan beektu. Akkamitti waaqa taata? Mee eenyu akkuma maalirraa kaatetti kanatti waaqa taata? Nama akka kiyya nyaatee dhugee haguu dabar. Maaltu waaqasti taasisa? okay, Iyesuusidhaan iyyuu akkasuma jedhanii ni barre. Ati Iyesuusi jechuu akka? Iyesuusifaan garaagarummaa hin qabnu. Inni ana keessa, ani immoo isa keessa. Inni obboleessa kooti. Jechuun Iyesuusi baate obboleewwanii? Eeyyeen. Abbatti godha dhalatte. Eeyyeen. Ani fi Yesuus obboleessaa abbaa tokkorraa dhalanne. Ani waaqaa jireenya bara baraa laachuufan dhufe. Jireenya bara baraa laachuufan dhufe jedhee jireenya bara baraa sirkaa fudhachuudhaaf kan inni dhufe. Kun diinaan kan ergame daabiloos kan keessa bule hafuuricha isa bara dhumaa Masii isa jedhame. Qulqullichi Yohaannis akkana nuun jedha. Yaa ijoollee yeroon kun isa dhumaati. Yeroo sanatti immoo kan Kiristoos hin mormu akka dhufu dhageessaniittu jedha. Maarree kanaan dura ani Masiidha, ani Kiristoos jedhee Kiristoosin akka mormu, kan mormu akka dhufu duraan dursinee dhageenya moo dhageenyeeru. Hammas Kiristoosin kan morman baay'ataniiru. Yeroon kun immoo yeroo isa dhumaatiin hundee. Ergaa Yohaannis 1 boqonnaa 2 lakkoofsa 18 dubbifadha. Kanaaf kun ani fi Kiristoos obboleewwani jechuurra darbee immoo ani Kiristoos iyyuu nan caalaa jechuutti deemaa jira. Yesuus Kiristoos kun dhugaadha. Iyesuus Kiristoos kun sagalee waaqayyo jedhamee isa waamamedha. Akka Iyesuus Kiristoositti Iyesuus Kiristoos guyyaa meeqa sooma? Dhaggeeffadha. Iyesuus Kiristoos nan caalaa jechuuf deema. Guyyaa 40 isheetti guyyaa 10 soomuu hin dandeessaa? Walir Ani waggaa 3 walakkaaf soomeera. otoo Nin caala argite. Sila jalqaba macaafni qulqulluun nutti dubbisnee fi jechi raawwachaa jiru tokko ta'uu isaa nu agarsiisa. Warri Kiristoosin morman, warri Waaqayyoon morman ni dhufu jedhe. Kunoo dhufeera, kun immoo isa dhumaati. Ani Kiristoos iyyuu nan caalaa. Namoonni tokko gama laayiviidhaan isa hojii seenanii na fayyisii ergaati waaqa taate jedhanii fayyina kan isarraa barbaadan jiru. Mee dhuguma ni fayyisaare? Na fayyisi kaaree edda waaqa taate na fayyisi. Okay, atamma akkasin dubbatiin ka.
Amma ati waaqa ta'uu koo amanteetta ame yoo waaqa taate immoo hin jedhin ka. Yaa waaqa taanan rakkinan qabu amma viidiyoon baay'ina dhukkubalutti kona cabee jira amnaa fayyisi ati waaqa waan taate waaqayyo waan itti hojjetu wanti inni dadhaben jiru amma na fayyisi bakka. Oh bakka kanaaf hin amanta. Eeyyen. Okay. Waaqa ta'uu kee nani la waaqa ta'uu kee amma argina kuno. Okay. Okay. Ati waaqa moo waaqa miti? Ani nama waaqa miti. Ati nama? Eeyyen. Ani nama moo waaqa? Ati mataa keetiin waaqa ofiin jette kaa. Okay. Ani ofin jedhe mi? Ana to ofin jedhe moo sagalee waaqayyoon dubbachaa jira? Ada Kiristoosii nan caala namicha ofii jedhu kun jireenya laachuu osoo hin ta'in jireenya nama harkaa fudhachuudhaaf kan dhufe. Diinni daabiloos bultoo isaa kan taasifate meeshaa isaa godhatee kan ergate waan ta'eef irraa of eeguun barbaachisaadha. Eessaa ergamtee dhufte jedhamee gaafa gaafatamu deebii ni deebisuu dhaggeeffata. Ati eessaa ergamtee dhufte? Ati Yesuus ergamee waaqarraa dhufe ati eessaa ergamtee dhufte? Thank you. Anis sagalee waaqayyotti amanuu korraa kan ka'e amantiidhaan waaqayyoorraa dhaladheen sagalee waaqayyoorraa dhalachuu korraa kan ka'e immoo anuu waaqa ta'een ergame. Sagalee waaqayyootti amanuu jireenya sii kenna malee waaqummaa siin kennu gaafii seeraan naa deebisi waaqummaa naaf kenna sagalee kana sagalee yoo dhageessitti fayyada malee waaqummaa naa kenna kan jedhu naa fidi. Sagalee waaqayyoo waaqummaa naa kenna kan jedhu fidi. Waaqayyotti amanuu kiyyaaniin sagalee waaqayyotti amanuu kiyyaaniin waaqayyo irraati waaqummaa argadhee ergamee dhufee. Waaqayyotti amanuudhaan jireenyatu argama malee waaqummaan hin argamu. Ulfinni kan eenyuti? Ulfinni kan waaqayyooti. Okay. Ulfinni waaqayyoo yoo anaaf kenname ani maalin ta'e jechuudha? Ati nama ulfina waaqayyoon ulfina kan qabu waaqayyoodha malee ati ulfina hin qabdu. Okay, warra sagaleen waaqayyoo isaaniif dhufeen waaqayyoota jedhee waameera. Ati akkamitti waaqaan of qixxeessuu jalqabde? Waan samii fardii kana uume ati samii fardii kana geeyyanuu hin dandeessaare? Inni abbaa kooti. Ishi edda abbaa kee biraa dhufte waaqa biraa dhufteeti samii kanaa fi lafa kana jijjiirinuu agarsiisa. Maaliifan jijjiira ani yaada abbaa koo faallaan hojjedhu? Hojii abbaa koo yaada abbaa kun hojjedha. Yeroo tokko gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeelaa Yohaannis boqonnaa 8:44 irratti ol sittanii gaafa dubbistanii gaafa isaan morman yoo anatti amanuu dadhabdan hojii abbaa kootti amanaa jedhe. Nuti abbaa qabna, nuti waaqa qabna, waaqa akka keen barbaadnu jedhani. Waaqa isa kamitti amantu jennaan nuti waaqayyotti amanna, waaqa Abrahaamitti amanna jedhani. Isin otoo waaqa Abrahaamitti amantanii hojii gaarii hojjettu jedhe. Kanaafuu isin hojii gaarii hin qabdan. Waaqa Abrahaamitti isin amantani, waaqni Abrahaamiin waanadha. Otoo waaqa Abrahaamitti amantanii anatti amantu turte. Kanaafiyyuu isin kan isinitti amantan abbaan keessan kan biraati jedhe. Isin kan daabiloos kan seexanaati. Inni jalqabumarraa jalqabee ajjeesaa sobaa ture jedhe. Isinis yaada fi soba laphee keessan keessa jiru kan abbaa keessan irraa dhaaltan baastanii dubbattu jedhe. Kanaaf har'as kan inni dubbachaa jiru gochaan inni gochaa jiru gochaa daabiloosiidha. Kiristaanni kamuu of eeggachuutu irra jiraata. Ati ilma waaqayyo edda taate edda waaqa taate amma kun nutti kol cabeen jira iddoon ciisuun jira na fayyisi kaa. Okay, amma yoo amante fayyita amma akkaataatti ati fayyitu sittin garsiisa. Dubartiin sun Yesuus Kiristoos waaqayyo ta'uusaa amantee shaashara wayyaasaa dhaqee yoon tuqeyyuu nan fayya jettee baate Yesuus fayyitu ishiidhaan hin jedhin dhuftee gaafa tuqxee fayyite. Atis yoo amante inumaati immoo ana wajjin haasaa jirtayyuu yoo amante ni fayyita. Ana wajjin haasoo keetiin iyyuu. Laayifii kana seentee namoonni amma laayifii man akkas ani isaan irratti dubbadheen barsiisaan barsiisuun ameen jedhanii fudhatanii dhukkubarraa hafuura hamaarraa
namoonni baay'een fayyanii namoota biraafis immoo dhufanii kadhachisanii dhugaa ba'umsa qabatanii dhufaniiru. dhumarratti wanti isinii dhaamu yoo jiraate namticha sobduu raajii sobduu kana duuka buutanii sagalee isaa dhaggeeffachuudhaaf isa ordofuudhaaf kan deemta yoo jiraattan afuura hamaa kan biroodhaan akka hin qabamne of eeggannoo godhaa. Dubartittiin uffata gooftaa tuttee fayyite ati immoo inumaatu amma laayiviidhaan ani waaqa waan ta'eef nafaan haasaa waan jirtuuf yoo natti amantee ni fayyitaa jechaanii jira. Kana nama hafuurri hamaan daabiloos keessa bulee raawwii bara dhumaadhaaf kan ergame daabiloos irraa isin immoo ganaa ijoollee waaqayyo duukaa buutanii yeroo keessan gubdanii gaafa namicha kana faana haasoftan ni amansiisna jettanii yaaltan gowwummaa guddaadha. Maaliif yoo jettan dirqama fudhatee dhufee qaba namtichi daabiloos irraa. Lammaffaan immoo jechi waaqayyo sila jalqaba kaasne sun akka raawwatamuuf waan ta'eef wanti waaqayyo dubbate immoo toon raawwatanii nafu waan ta'eef iyyuu kun raajii bara dhumaati. Bara dhumaatti raajonni sobduun ani masiidhaan waaqa Kiristoos jechaa maqaa kootiin ni ka'u ni dhufu of eeggadhaan on jedheera waan ta'eef of eeggachuun nurra jiraata malee isaan duukaa bu'uun nurra hin jiraatu. Kanaaf of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha. Egaati Kiristoosin ganeera ani waaqa ofiin jedheera abbaa isaatiin of qixxeesseera. Macaafni qulqulluun immoo isuma Iyesuus yookiin Kiristoos yookiin Masiin kun waaqa ta'uu isaa ganu malee sobduun eenyu reenuun mormituun Kiristoos isa abbaa fi ilma isaa ganudha. Macaafa qulqulluu irratti jechuudha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irratti. Kanaaf kun mormituu Kiristoosidha. Isa abbaa fi ilma ganu, isa Kiristoosin ganu gara addunyaatti soba isaa fudhatee kan dhufe hojii daabiloos galmaan ga'uudhaaf kan dhufe waan ta'eef of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha. Lammaffaa Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irratti warri nama wallaalchisan Iyesuus Kiristoos fooniin dhufuu isaa amananii warri hin beeksifne baay'een gara biyya lafaatti bahaniiru. Inni nama wallaalchisu inni Kiristoosin mormus isa akkasiitiin hojjeta. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irratti immoo michoota koo warra hafuuraan hin dubbanne jedhan hunduma hin amaninaa. Waaqayyo biraa yoo ta'an hafuurota isaan ittiin dubbatan qoraatii ilaalaa malee raajonni sobduun gara biyya lafaatti bahaniiru nuun jedha. Kanaafuu egaa raajota sobduu warra bahan warra Kiristoos hin morman warra waaqayyo ganantu addunyaa kanarra guutee jira waan ta'eef warra akkanaarraa of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha. Kanaaf duukaa hin bu'inaa, laayivii waliin hin galinaa, laayikiin godhinaa fi inumaatu jechuudha amma danda'ametti sooshaal miidiyaa kanarraa akka isaan badan gargaarsa gochuu danda'utu irra jiraata malee yoo nuti deeggarsa goone hin dhawuun jechuudha addunyaa kanarratti iddoo guddaa godhatanii akka babal'atan taasisaa jirtu jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo guddaa godhaa. Waaqayyoon hunduma keenya nu eegu, Waaqayyoon nu tiksu, Waaqayyoon waan hamaa dhufaa jiru kana jalaatii gaabbii gallee qalbii keenya jijjiirranne mootummaa Waaqayyoo akka argachuu dandeenyuuf fooniif dhiiga isaa fudhannee akka qophoofnu hunda keenya nu haa dandeessisuun ergaa qophii kootiitii qophii kan biraan hanga walitti deebinutti nagaan tura. Wasbaatil Egzaabeer.